ተደራጅተን መዋጋት አለብን። አንድ ማሳሰቢያ የምናገረው ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። አንድ ብር ሁለት ብር ለቅመን አይደል መስጂድ የምንገነባው? ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። መጥፋት ያለበት ኃይል መጥፋት አለበት። ቤተክርስቲያን ምን ይሆናል? መስጂድ ይሆናል። ለምን ይቃጠላል? ስለዚህ ሰዎች አሁን ይሄ ወራቤ ላይ የተነሳው የማይሆን ነገር ነው። እንደዚህ ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። ድሉ ከኛ ነው፣ እናሸንፋለን። ቤተክርስቲያን ገብርኤል መስጂድ ይሆናል ኢንሻአላህ። Nagaaniif jaalallee lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa, qophii wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaannis jirra. Amma xumura qophii keenyaatti wajjiniin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya yeroo kanaatiin mootummaan paasteroota 9 hidhamanii turan gadhiisee jedha. Odeessinuu jalqaba irratti isinii qoonnu. Lammata irratti daawwattoota keenya icciitii dhoksaa tokko kan saaxilte viidiyoon tokko wayita ammaa yuutuubii hedduu irra naanna'aa jirti. Waldaa Kiristaanaa gara masjiidaatti jijjiiruudhaaf hojii hojjetamaa jiru viidiyoon haaraan miliqee beekuun saaxileetu jira. Viidiyicha irratti akka mul'atutti namni tokko jechuudha waldaa Kiristaanaa isaanii hin balleessinaa hin gubinaa isa gara masjiidaatti geeddaruu ni dandeenya. Humna balleessuu qabnu garuu keessaa balleessineetu akka waaqeffannaa isaanii gara masjiidaatti geeddarraa jechuudhaan ituu maayikii qabatee dubbatuu argineetu jira. Viidiyoon isaas nu dhaqqabeetu jira. Wanti hamma kana ga'u waldaa Kiristaanaa irratti adeemsifamaa jira kan isiniif qoonnu ni ta'a. Qophii keenya sadaffaa irratti immoo daawwattoota keenya faarfatichi saamamee jedha. Faarfataan tokko har'a waaree booddee saatota muraasaan dura biiroo isaa keessaati jechuudha laaptooppii isaa dabalatee meeshaalee biiroo isaa keessa jiran guutummaan guutuutti saamameetu jira. Isallee kan isiniif qoonnu ni ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Xumura qophii keenyaa irratti immoo daawwattoota keenya diyaaqoonii waldaa ortodoksii akkasumas barsiisaa Yoonaas Baddiluu kan jedhamu gooftaa Yesuusitti amaneera. Kanallee kan isiniif qoonnu ni ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa odeeffannoowwan kiristiyaanummaa akkasiin dhaqqaban gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma yaada qabdan komentii irratti nuu qoodaa. Viidiyoo kana like gochuudhaan share gochuudhaan immoo guddina chaanaalii keenyaa keessatti tumsa keessan ba'aa isiniin jecha hiriyoottan keessaniif odeeffannoo kiristiyaanummaa yeroodhaa gara yerootti akka argataniif isaaniif share godhaa isiniin jenna. Gara qophii keenyaatti wal wajjiniin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Mootummaan biyyattii paasteroota 9 hidhaadhaa gadhiise. Mootummaan Ijipti yookaan Gibxii kiristiyaanota ji'a 3 dura hidhee ture guyyaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra jechuudha mana hidhaatii gadhiiseetu jira. Namoonni hidhaman kun namoota bakka amantaa kiristiyaanaatiif iddoo waaqeffannaa gaafataa turanidhas jedhameera. Akka Associated Press gabaasetti fari'oononni yookaan Gibxoonni biyyoota kiristiyaanummaaf hin mijanne jedhamuudhaan biyyoota sadarkaa jalqabaa hamma 50tti argaman keessaa 20ffaa irratti akka argaman Open the Door wabeeffatee gabaaseetu jira. Gara qophii keenyaa lammaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya paaster Kaasahuun Lammaa saamameetu jira. Faarfataan yookaan paaster Kaasahuun Lammaa laksoo maataa bihoon xwaat dastaa ይሆናል jechuudhaan kan sirriitti beektan jechuudha. Saatota muraasaan dura hattoonni biiroo keenya seenanii laaptooppii fi meeshaalee biiroo keenya keessatti argaman nu jalaa saamaniiru. Saamtonni meeshicha fudhatan kana isin hin fayyadu nuuf deebisaa jechuudhaanis karaa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Akkasumas namoonni saamtota kana argitan bilbila kanaan nuuf qoodaa jechuudhaan paaster Kaasahuun Lammaa bilbila isaa waliin fuula feesbuukii irratti maxxanseetu jira. Gara qophii keenya sadaffaatti yommuu darbinu daawwattoota keenya viidiyoo dhoksaa akkuma jalqaba irratti argitan gadhiifame isinii qoonna. Viidiyicha irratti akka arginutti waldaa kiristaanaa gara masjiidaatti jijjiiruuf akka hojjetamaa jiru viidiyoon kun
saaxileetu jira. Mee viidiyichaa wal wajjin daawwanneen deebi'ee gara afaan Oromootti isiniif hiika. የአማራ ክልል የ50 ዓመት እቅድ አለው። እቅዱ ምንድነው? የተገኙ የጦርነቶች አጋጣሚን በመጠቀም ሙስሊሞችን ማዳከም፣ መግደልና መሳሪያ መያዝ፣ በኢትዮጵያ ደረጃ ክርስትናን ማስፋፋትና ክርስቲያን ብቻ አድርጎ መምራት እንዲሁም ጦርነት ነው። በቃ ባጭሩ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው። ሰከን ብለን ተደራጅተን መዋጋት አለብን። አንድ ማሳሰቢያ የምናገረው ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። አንድ ብር ሁለት ብር ለቅመን አይደል መስጂድ የምንገነባው? ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። መጥፋት ያለበት ኃይል መጥፋት አለበት። ቤተክርስቲያን ምን ይሆናል? መስጂድ ይሆናል። ለምን ይቃጠላል? ስለዚህ ሰዎች አሁን ይሄ ወራቤ ላይ የተነሳው ይሄ የማይሆን ነገር ነው። እንደዚህ ቤተክርስቲያን መቃጠል የለበትም። ድሉ ከኛ ነው፣ እናሸንፋለን። ቤተክርስቲያን ገብርኤል መስጂድ ይሆናል ኢንሻአላህ። ወልዳን ክርስቲያና ዮካን በኪ waaqeffና አመንታ ክርስቲያና ገረ መስጂዳቲ ጌደሩ ኒ ደንዴኛ ሁምነ በሌሱ ቀምኑ በሌስኔ በከ waaqeffና ኢሳኒ ገሩ ገረ መስጂዳቲ ጌደረ ጀቹዳን ነምቺ ሱራ ሳርጊተን ኩን ዱበቴ ጅራ በከ አመንታ ክርስቲያና ሂም በሌስና hindiigina jechuudhaanis icciitii dhoksaadhaan hojjetamaa jiru namichi viidiyoo isaarratti argaa jirtan kun ifa baaseera. Yeroo inni kana dubbatutti namoonni isaa wajjin mana sana keessatti argaman sagalee mormii haa ta'u deeggarsaa haa ta'u sagalee waca tokko dhageessaa turaniiru. Dubbiin nama kanaa hordoftoota amantaa musliimaa biroo keessa jiraachuu danda'a dhiisuus danda'a. Namni kun garuu lafaa ka'ee jecha kana hin dubbanne. Haa ta'uutii ilaalchii fi dhuguma dubbiin kun hordoftoota amantaa musliimaa bira yoo hin jiraanne haasaan nama kanaa hordoftoota amantaa kiristaanaa fi musliimaa gidduutti wallabdeen akka uumamu kan kakaasu waan ta'eef ragaa quubsaa kanarra dhaabbatee mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan nama kana gara seeraatti dhiyeessee ifaan ifatti tarkaanfii bilchaataa fi hubachiisaa fudhachuu qaba jenna. Ittaan Suudaan daawwattoota keenya diyaaqonii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa akkasumas barsiisaa Yoonaas Baddiluu jedhamu gooftaa amanee jedha ergaan nuyi arganne. Yoonaas Baddiluu naannoo Asabee Tafarii jedhamutti tajaajila dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisaa jira. Yoonaas Baddiluu waldaa Ortodoksii Harargee lixaa magaalaa Cirootti argamtu keessa tajaajilaa fi naannoo sana jiraataa kan ture achumattis qacaramee tajaajilaa kan ture yommuu ta'u yeroo sana kaasee macaafa qulqulluu dubbifachaa faarfannaas faarfachaa gara Kiristoositti dhufe. Itti dabaluudhaanis erga tajaajila barsiisuutti cimee booda barsiifni isaa waa'ee Yesuus irratti kan xiyyeeffatuu fi faarfannaan inni itti hirmaataa tures waa'ee Yesuus irratti kan xiyyeeffates akka ture ni ibsa. Yeroo waldaa sana keessa turan hiriyoottansaa hedduu wajjinis macaafa qulqulluu qo'ataa barsiisi isaanis mareen isaanis faarfannaan isaanis gara gooftaa Yesuus Kiristoositti akka caalaa dhufu kan ta'e yeroo dubbatu namni kun jechuudha. Haa ta'uutii yeroo sana dhamaatiin isaan dhamaan Kiristoosiin ija banatanii akka isaan arganiif sababa guddaa akka ta'eef dubbata. Itti dabaluudhaanis erga tajaajila barsiisuutti cimee booda barsiifni isaa waa'ee Yesuus irratti kan xiyyeeffatuu fi faarfannaan isaa Yesuus irratti fokas kan godhatu waan ta'eef kun ammoo iji namoota hedduu akka isaan irra bu'uu fi isaan adamsuu isaan taasisee jira. Itti dabaluudhaanis yeroo waldaa Ortodoksii keessaa bahanitti mudannoo isaan mudates akkas jechuudhaan dubbate. Yeroon gooftaa Yesuus duukaa bu'ee waldaa Ortodoksii keessaa bahetti du'a fakkaatee natti mul'ate. Kanaaf sagaleen abdii kutannaas keessa koo ture jechuudhaan kan dubbatu dargaggoo Yoonaas yeroo sanatti diyaaqoniin waldaa Ortodoksii keessa ture kun egaa obboloota 17 obboloota hafuuraa ta'an wajjin gaaf tokko mana nama dhuunfaa tokko keessatti macaafa qulqulluu qo'ataa jirru mootummaa irratti mari'ataa jiru jechuudhaan poolisii paatrooliidhaan nutti waamanii isaanis nurraa yaa'an jedha. Isaanis dhufanii erga nu guuranii waajjira poolisiitiin nu ga'anii booda dhimmi keessan dhimma amantiiti malee kan siyaasaa waan hin taaneef bor gadhiifamtu jechuudhaan nutti himan. Haa ta'u malee gurumtaa immoo dhimmi keessan irratti mari'atamaa jira turaa nuun jedhan. Gara mana murtiittis utuu nun dhiyeessin yeroo dheeraaf nu rakkisanii nu hidhan. Sana boodas utuu hidhamaa jirruu amantoonni wangeelaa naannoo keenyaa dhufanii nu gaafachaa turan.
tokkummaan amantoota warra wangeelaas waa'ee keenya dhaga'anii abukaatos nuuf dhaaban. Abukaatoon keenyas mana murtiitii waraqaa mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedhu nuuf fidee dhufe. Nutis sana booda mana murtiitti dhiyaannee wanti nama ajaa'ibu ammoo namni yookaan qaamni nu himate tokkollee dhabamuusaati. Sana booda abbaan murtii eenyutu himataa jedhee gaafate. Himataanis hin dhabame. Kana gidduutti poolisiin guyyaa dabalataa gaafachuuf jedhu abbaan murtii bakka himataan hin jirretti yakkamtoota ta'uu isaanii wanta agarsiisu bakka hin jirretti yeroo dabalataa isiniif hin kennuutti hin jedhe. Kana jedhee erga raawwate booda mana nama dhuunfaatti walitti qabamtan miti jedhee nu gaafate. Nus waltaanee eeyyee jenne. Yeroo walitti qabamtanitti ollaa jeeqxaniittu jennaan lakki jenne. Mormii amantii biraa geggeessitaniittu jennaanis lakki jenne. Sana booda abbaan murtichaa isin yakkarraa bilisaa. Kana booda dhibbayyuu taatanii maree qullaa fi waan biraarraa adda ta'e geggeessuu ni dandeessu jechuudhaan bilisa nu baasee nus achumaan baanee jira. Yeroo baanee galuuf jennutti maqaan 17 keenyaa maxxanfamuun lammata kotteen keessan bakka amantaa keenyaa hin ejjatin ergaa jedhu maxxanfamee argine. Achumaan gooftaatti maxxannee hafne. Ammas obboloonni achii waliin tajaajilaa turre dhufuuf yeroo eeggataa kan jiran baay'eedha. Kan ija jabina dhabanii sodaataa jiran baay'eedha. Garuu nus sana hundumaa keessa darbinee Kiristoos wajjin jirraa nun qaanessinee jechuudhaan dubbateetu jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa oduun yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa jechaa sa'aatota muraasaa booddee qophii keenya gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jenna. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan kan qophii keenya walakkaatti chaanaalii keenya daawwachuuf kan nutti dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya wayita gadhiifaman dursanii akka isin dhaqqaban gootu. Yoo utuu kanan godhin baatan ergaawwan keenya kana booddee hin argattan jechuudha. Daawwattoota keenya ergaa keenya yoo jaallattan like godhaa. Akkasuma share gochuudhaan amantoota biroo birallee akka dhaqqabu taasisa. Waan daawwattaniif eebbifamaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Jaalalli kee namo'ee raafamee garaan koo ga'ee jaalalli